Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo ispoortii qabannee isiniif dhufnee jirra. Odeeffannoo ispoortii keenya har'aa keessatti gareen biyyaalessaa Itoophiyaa gitasaa Moozaambiik wajjin har'aa ni taphata. Tapha kana kan ilaallu ta'a. Odeeffannoo biyya alaatiin Maanchister Siitii leenjisaa Peep Gaardiyoolaa wajjin waggaa 10 booda gargar ba'uusaa ifa godhee jira. Taphoonni Pirimeer Liigii Ingiliiz bara 2025-26 guyyaa boruu ni xumuramu. Biraatiin Bruunoo Fernaandes taphataa cimaa jedhamuudhaan filatamee jira. Eenyuun filatame kan jedhuu fi odeeffannoowwan biraa bal'inaan qabannee dhufnee jirra. Isin irraa kan eegamu hamma xumuraatti nu faana buutanii hordofuu qofa. Gamanumaan maatii keenya ta'as chaanaala keenya subscribe gochuudhaan nu faana dhaabbadha. Share gochuudhaan namaaf odaa maatii baay'ee bira akka inni gahu nu gargaara jecha. Gara odeeffannoo keenya jalqabaatti yoon darbu gareen biyyaalessaa Itoophiyaa umrii 17 gadi waancaa Afrikaa umurii 17 gadi irratti hirmaachaa jiraachuun isaa ni yaadatama. Garichi taphoota ramaddii irraa gaggeessee sadarkaa sadaffaadhaan xumuruun isaa kan yaadatamu yoo ta'u, waancaa addunyaa bara 2026 umurii 17 Kwaatar qopheessitu irratti hirmaachuudhaaf gitasaa Moozaambiik wajjin hadha sa'a tokkorraa kaasuudhaan kan taphatu ta'a. Garichi har'a Moozaambiik kan injifatu taana waancaa addunyaa umurii 17 gadi biyya Kwaatar keessatti gaggeeffamaa jiru ramaddii lammaffaa jalatti kan inni taphatu ta'a. Garichi taphattoota akka Daawit Kaasaa fa'aan hoogganamuudhaan kana ni milkeessaa jedhamee eegama. Gamanumaan Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaas garichi kana milkeesse taanaan badhaasawwan garaagaraa akka kennaniif dubbachaa jiru. Gama odeeffannoo biyya alaatti yoo dabarru taphni Pirimeer Liigii Ingiliiz torbeen 38ffaan bara 2025-26 guyyaa boruu kan goolabamu ta'a. Tapha guyyaa boruu goolabamuun wantoonni baay'een yoo eeggaman keessaa Tottenham Hotspur fi West Ham United keessaa eenyutu gara shaampiyoonshiipiitti gadi bu'a kan jedhu sirnaan kan eeggamudha. Bara kana kilaboonni lamaanuu sadarkaa kanarratti ni argaman jedhanii namni tilmaame hin jiru. Garuu haa ta'u malee Tottenham fi West Ham sadarkaa 18ffaa fi 17ffaa irratti kan isaan argaman. Gamanumaan kilaboota lamaan keessaa tokko kan gadi bu'u ta'an. Kilaboonni kunniin lamaan waggoottan darban keessatti sadarkaa kilaboota ciccimoo Awurooppaatti kan isaan falmachaa turanii fi waancawwan Awurooppaa kan isaan fudhatan. Haa ta'uti malee bara kana ga'umsa agarsiisaniin sadarkaan isaan irra argaman sadarkaa 17ffaa fi 18ffaadha. Kilaboota kanneen lamaan keessaa kan gadi bu'u ta'a. Garuu hanga ammaa Tottenham carraa turuudhaaf kan qabu ta'a. Maallaa fi tapha taphatu kanarratti walqixa ba'uu yookiin injifachuu qofti Pirimeer Liigii keessaa kan isa tursiisu. West Ham gama kaaniin immoo Tottenham injifatamuu isaatii fi inni immoo injifachuu isaatiin kan Pirimeer Liigii keessa turuu isaa mirkaneeffatu. Taphoota kanaan West Ham dirree isaa London Stadium irratti Leeds United yoo keessummeessu, gama biraatiin Tottenham ammoo dirree isaa irratti Evertoniin kan keessummeessu ta'a. Taphni Pirimeer Liigii Ingiliiz bara 2025-26 olaantummaa Arsenaal chaampiyoonii gochuudhaan dilbata boruu kan isaan goolabaman. Gama biraatiin Champions League Awurooppaa bara dhufu irratti eenyutu hirmaata jechuudhaan kan boruu adda baasu ta'a. Bara kana kilaboonni Pirimeer Liigii Ingiliiz 6 Champions League irratti hirmaachuu danda'u. Kunis kan ta'uu danda'u Liverpool sadarkaa 4ffaadhaan xumuree, Aston Villa sadarkaa 5ffaadhaan xumuree, akkasumas Bournemouth sadarkaa 6ffaadhaan kan xumuru yoo ta'e, kilaboonni Pirimeer Liigii Ingiliiz 6 Champions League irratti hirmaatu. Aston Villaan Europa League injifachuu isaatiin wal qabate carraan Pirimeer Liigii Ingiliiziif kennamee jira. Kun garuu kan ta'uu danda'u tapha boru gaggeeffamuun Manchester Cityin Aston Villa kan injifatu yoo ta'e, akkasumas Liverpool Brentford kan injifatu yoo ta'ee fi akkasumas Bournemouth tapha boru kan injifatu yoo ta'e sadarkaa 6ffaadhaan Bournemouth ni xumura. Akkasumas Aston Villa sadarkaa 5ffaadhaan, Liverpool sadarkaa 4ffaadhaan ni xumura. Kanumaan kilaboota Manchester City, Arsenal fi Manchester United itti dabalamanii kilaboonni Ingiliiz kilaboota 6 Champions League Awurooppaa irratti hirmaachuudhaaf carraa kan argatan ta'a. Taphoota guyyaa boruu gaggeeffamaniin kilaboonni 20 isaaniitu sa'aatii wal fakkaataa 12 irraa eegaluudhaan kan isaan taphatan. West Ham United Leeds United wajjin, Sunderland Chelsea wajjin, Tottenham Hotspur Everton wajjin, Nottingham Forest Bournemouth wajjin, Fulham Newcastle United wajjin, Crystal Palace Arsenal wajjin ni taphatu. Tapha Crystal Palace fi Arsenal chaampiyoonaa waggaa 22 booda kan ta'e Arsenal gara Selhurst Park irratti Crystal Palace wajjin ni taphata. Tapha kana torbee darbee Manchester Cityin Bournemouth walqixa ba'uu isaatiin kan hordofee Arsenal chaampiyoon ta'uu mirkaneeffate. Tariitii taphichaan osoo Manchester Cityin qabxii gaarii ta'eeti taphni kun tapha haalaan eeggamu ture. Gama biraatiin Brighton Manchester United Amex irratti kan inni keessummeessu. Burnley fi Wolves kilaboonni sadarkaa 19ffaa fi 20ffaa ta'uudhaan gara liigii gadiitti gadi bu'an.
kan waliin falmatan yoo ta'u Liverpool Anfield Road irratti Brentford ni keessummeessa. Akkasumas Manchester City Etihad irratti Aston Villa keessummeessuudha. Keessattuu Manchester City bara kana Pep Guardiola wajjin gargar ba'uu isaatti hordofee tapha xumura taphattoota akka John Stones fi Bernardo Silvaatiif illee taphoota xumura Manchester City keessatti kan isaan gaggeessan ta'a. Akkasumas Casemiro Manchester United wajjin tapha isaa xumuraa kan gaggeessu ta'a. Gama biraatiin immoo Enzo Fernandez Chelsea wajjin tariitii tapha xumuraa gaggeessuu danda'a jedhameetiin kan fuula miidiyaalee garaagaraa irratti haasawamaa jiru. Gama biraatiin immoo leenjisaan Bournemouth Andy Ariolaan tapha isaanii xumuraa Bournemouth wajjin kan isaan taphatan. Maaliif leenjisichi kun bara kana Bournemouth wajjin kan isaan gargar bahan ta'a. Pep Guardiolaan Manchester City'dhaan gargar bahuu isaaniitiin wal qabatee yaada gaazexeessotaaf kennanii jiru. Kanumaan Manchester City maatii kootii turtii waggoota 10 keessatti jaalalaa fi gammachuu milkaa'inoota hedduu qaama tokko taanee galmeessinee jirra. Hundaa olitti deeggartoonni garee keenyaa yeroo hunda nu cinaa dhaabbachuun nu jajjabeessaa jaalala nutti agarsiisaa turtan baay'ee galatoomaa jechuudhaan dubbataniiru. Yeroon geessee gargar nu baaftee jirti. Yeroo hunda bakka hundatti milkiin isin faana haa jiraatu. Onnee koo keessa siidaa yaadannoo bara baraan ijaarrattanii jirtu. Nagaatti jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Odeeffannoo biraatiin Michael Carrick leenjisaa dhaabbii Manchester United ta'uudhaan muudamee jira. Kilabichi Michael Carrick hanga bara faranjootaa 2028 leenjisaa olaanaa dhaabbii taasisuudhaan muuduu isaa Sky Sport gabaasee jira. Leenjisaan umrii 44 kun leenjisaa yeroo ta'u Manchester Unitedin tajaajilaa ture. Taphoota liigichaa 15 dursuun kilabicha Champions League Awurooppaa bara itti aanuutti dabarseera. Leenjisaa cimaa jedhamuunis kaadhimamee jira. Michael Carrick erga gara kilabichaatti dhufee gahumsa gaarii leenjisaa agarsiisaa jirudha. Odeeffannoo biraatiin Pep Guardiolaadhaaf siidaan dhaabbachuuf jedha. Leenjisaan Manchester City kan ta'an Jose Pep Guardiolaan siidaa yaadannoo dirree Manchester City Etihad fuulduratti dhaabbataaf jedhameera. Manchester Cityn dirree isaa kana keessa teessuma kaabaan jiruun maqaa Guardiolaaf moggaasuuf akka jedhus gabaafamee jira. Siidaan yaadannoo Guardiolaaf dhaabbatu kunis karaa teessuma dirree maqaa isaa mogga'een ala dirree fuulduratti akka hojjetamu ibsameera. Pep Guardiolaan ganna kana kilabicha kan gadhiisu yoo ta'u waggoota 10 darban irratti waancawwan 20 kilabicha wajjin injifachuun isaa kan yaadatamudha. Bara kanas waancaa Carabao Cup fi FA Cup xumuraa kilabicha wajjin milkeeffatee jira. Hojiin kubbaa miilaa Lionel Messi tarree biliyoonaroota addunyaa keessa galuun gabaafamee jira. Taphataan kubbaa miilaa jalqabaa qabeenya guddaa horachuun biliyoonara ta'e jechuudhaan Bloomberg gabaasee jira. Odeeffannoo biraatiin taphataan RB Leipzig Yan Diamondeen jijjiirraa gannaatiin Liverpooliin barbaadamaa jira. Kilabni Jarman Leipzig taphatichaa paawundii miliyoona hanga 100 akka barbaadu David Ornstein gabaasee jira. Barcelonaan taphataa ittisaa Porto Jacob Kiwior waqtii jijjiirraa gannaa kanatti mallatteessifachuuf fedhii qaba. Barcelona sararri ittisa isaa baay'ee laafaadha. Bara kanas gooliiwwan hedduu keessummeessuun isaa kan yaadatamudha. Bara dhufu La Liga Spain akkasumas Champions League irratti kan hirmaatu Barcelonaan sararri ittisa isaa cimsee deebi'uu barbaada. Kanaaf Jacob Kiwior mallatteessifachuu akka barbaadu gabaafamee jira. Odeeffannoo biraatiin David Alabaan xumura bara dorgommii kanaatiin Real Madridin gargar ni baha jedhamee jira. Alabaan tapha isaa xumuraa har'a kan taphatu yoo ta'u jijjiirraa bilisaatiin gara kilaba barbaadeetti deemuu akka danda'us gabaafamee jira. Odeeffannoo biraatiin Enzo Fernandez tapha Sunderland wajjin taphatu Chelsea keessatti tapha xumuraa ta'uu fi akka danda'u gabaafamaa jira. Kunis Real Madrid jijjiirraa taphatichaaf sochii taasisaa jiraachuun dhagahamee jira. Fernandez asiin dura gara Madrid deemuu akka barbaadu dubbachuun isaatiin wal qabatee kilabicha keessatti taphoota 2 adabamuun isaa kan yaadatamudha. Odeeffannoo biraatiin Cristiano Ronaldo waancaa liigii Saudi Arabiyaa bara kana injifachuu isaatiin onnachiiftuu badhaasa doolaara miliyoona 11 argatee jira. Ga'eessi ganna 41 kun guyyaa dheengaddaa waancaa Saudi Pro League Al Nassr wajjin yeroo jalqabaatiif milkeeffatee jira. Cristiano Ronaldo Al Nassr keessatti taphoota 128 hirmaachuudhaan hirmaannaa goolii 129 taasisuun isaa kan yaadatamudha. Odeeffannoo biraatiin taphataan dargaggeessi garee biyyaalessa Ispeenii fi kilaba Barcelona Lamine Yamal taphataa cimaa bara kanaa gaazexeessitoota The Athletic ta'uudhaan filatamee jira. Taphataan kun bara kana Barcelona keessatti gahumsa gaarii kan dabarse yoo ta'u as dhiyeenya kana miidhama isarra ga'een taphaan ala kan inni ture. Garuu tapha waancaa addunyaa irratti ni deebi'a jedhameeti kan inni eeggamaa jiru. Oduma wal fakkaatuun taphataan sarara gidduu Manchester United Bruno Fernandes taphataa cimaa bara kanaa gaazexeessitoota The Athletic ta'uudhaan filatamee jira.